Seenaa baay'ee gara nama nyaatu kan irra darbuu hin dandeenye hanga dhumaatitti dhaggeeffadhaa. Daa'ima kana akkuma argitan haadha fi abbaa ishee guyyaa tokkoon sababa sigigaachuu lafaatiin kan dhabdeedha. Innis akkasi. Haati mucaa kanaa carraan huccubii 600 baheef. Haatis mucaa kana abbaa isaatitti dhiistee abbaan isaatis mucaa kana eeguu manatti hafee haati gara mana huccubii deemtee huccubii 600 fudhachuu deemte. Yeroo ishee fudhattee as deebitu sigigaachuun lafaa marsaa tokkoffaa ni uumame. Isheenis manatti osoo hin galin achumaan gara uummataaf mirmannaa deemte. Sigigachuu lafaa marsaa tokkoffaatiin haati ni dugte. Abbaanis daa'ima isaa bira taa'ee osoo taphachiisuu marsaa lammaffaa sigigachuu lafaa irratti boca naannoo dhaga'uudhaan daa'ima manumatti gatee kaatee mirmannaa uummataa deeme. Innis achumatti sigigachuu lafaa marsaa lammaffaatiin ni dhabame. Daa'imti kunis kophaatti manatti haftee boossee dadhabde. Naannoo sanitti namoonni akka carraa ta'anii hafan iyya daa'ima kanaa dhaga'uudhaan daa'ima kana dhaqanii kaasan. Carraan daa'ima kanaa maal ta'a? Daa'imti kun osoo maqaan hin bayiniif, osoo haadha fi abbaa ofii adda baastee hin beekin, osoo waan tokko hin beekin daa'imti kun sababa sigigachuu lafaa uummata gonfaa irra ga'een haadha fi abbaa ishee yeroo tokkoon dhabde. Carraan daa'ima kanaa maal ta'a? Daa'imti kun akkamiin guddachuu danda'a? Dhugaa Waaqayyoon balaa akkanaatirraa isin haa oolchu. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hunda duraa kan dursu nagaa waan ta'eef bakkuma jirtanitti nageenyi isin haa ga'u. Warroonni viidiyoo kana argitan viidiyoo kana sheer laayikii gochuudhaan namoota hedduu gahaa. Egaa viidiyoon ani har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe waa'ee uummata gonfaa irratti dhugaa Rabbii waan baay'ee nama gaddisiisu hanga ammaatitti uummanni kan lafa keessaa guuramee hin dhumne akka biqiltuutitti uummanni lafa keessatti kan rakkoon cimaan irra ga'e naannoo akkasumas uummanni hafan qabeenyi hundi barbadaa'uudhaan nyaata irratti baay'ee kan rakkoo cimaan ga'edha. Uummata gonfaa uummanni biyya keessas biyya alaas jiran irratti hirmaannaa gochaa waan jiranis biyya alaatis biyya keessas warroonni uummata gonfaa cinaa dhaabbattan Waaqayyo bara jireenyaa keessan isiniif haa eebbisu jechuu hin daganne. Warroonni mooyituu irratti hin hirmaannes warroonni dandeettii qabdaniin dandeettii adda addaatiin waan qabdaniin qarshii 10-20 osoo hin jedhin uummanni kun yeroo ammaa kanatti qabeenyi hundi barbadaa'ee nyaata dhabee qonqotti waan gadi liqibsu dhabee nyaata buskoonni yeroo achi ga'etti kan irratti wal dabaddabanidha kan agarru. Kanaafuu uummanni bakka jirtanitti biyya keessas kan jirtan biyya alaas kan jirtan amantaadhaan kutaadhaan osoo walii hin qoodin uummata gonfaa kanaa balaan kun balaa guddaadha. Balaa takkaa Itoophiyaa keessatti muddatee hin beekne sababa sigigachuu lafaa akkanaa dhagaamee argamee kan hin beekne yeroo tokkoffaadhaaf Itoophiyaa gaddaan kana guuge. Kanaafuu uummanni keenya jechuudha kan biyya keessas jirtan kan biyya alaatis jirtan garee 5 yookiin 10 tokko 5 yookiin tokko 10 wal gummeessuudhaan birrii 10-20 osoo hin jedhin walitti qabuudhaan uummata kana cinaa akka dhaabbattan jaalalaa fi kabajaanan isin gaafadha.
ጎፋናቴን ምን አገኘሽ ያልታሰበው ነው የገጠመሽ የዋሁን ሕዝቤን ምን አገኘው በወገኔ ላይ ሞት የጨከነው ታሳ ከንቾ ታሳ ኦፎ ታናሞ ታስኢዶ ጎፋናቴን ምን አገኘሽ ያልታሰበው ነው የገጠመሽ የዋሁን ሕዝቤን ምን አገኘው የቀቢነ ጨብሴ ዜና ዳይመ ከና gabaabseen siniif marrakeeffadha. Daa'imni kun erga dhalatee reeficha sadii guuta. Balaa godina goofaatti mudateen haadhaaf abbaa isaa yeroo tokkicha dhabe. Akkas ture. Haati daa'ima kanaa Tamaanech Daani'el jedhamti. Carraan kuwii birrii 60,000 ishee maallaqicha qabattee gara manaa imalaa turte. Abbaan daa'ima kanaa Isqeel Salamoon jedhama. Manatti daa'imicha taphachiisaa jira. Amma haati warraa isaa haati daa'ima kanaa deebitee dhuftutti. Sigiigni lafaa naannichatti mudachuun wayita iyya dhaga'an obbo Isqeel abbaan daa'ima kanaa fiigee gadi bahuun gara taatichaatti imale. Daa'ima mana keessatti dhiise. Aadde Tamaanichis karaarraa gara sanatti birmannaaf fiigde. Lamaanuu fiiganii bakka balichaa gahuun namoota balaan miidhaman baraaruutti hirmaachuu eegalan. Haa ta'uutii sigiigni marsaa lammaffaaf mudatee jara lamaanuu achitti hambise. Lamaan isaaniituu lubbuu namaa baraaruuf jecha ofiif achitti hafan. Daa'imichi haadhaaf abbaa eegee boo'ee jennaan maatiin hin jiru, firri aantee hin jiru, ollaan iyya yookaan boo'icha daa'imaa dhaga'ee achii fuudhe. Hireen daa'ima kanaa maal ta'a laata? Yaa Rabbi بلا تسعى نؤج ورد ربيف يا رب ليسي. أرسلت دولة الإمارات اليوم مساعدات إغاثية إلى جنوب إثيوبيا عقب الانهيارات الأرضية التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة ما أسفر عن وقوع خسائر في الأرواح وأضرار كبيرة في الممتلكات. وتهدف جهود الإغاثة الإماراتية إلى توفير المساعدات العاجلة للمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية. وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي التزام دولة الإمارات الدائم بدعم الدول الشقيقة والصديقة في أوقات الأزمات والكوارث، مشيرة إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتعزيز العمل الإنساني والإغاثي على المستوى العالمي. إجا بلا سيجاتشو لفاقنان أمني إثيوبيا أقسمس أمني بيا keessa jiran biyyaan ala jiran gadda guddaa kan ibsatan ta'uun isaa miidiyaan hawaasaa biyya keessa fi biyya alaa gabaasaa kan jiru ta'uun isaa ni beekama. Warroota hafaniif jajjabina, warroota du'aniif lubbuu isaanii Waaqayyo haa maaru. Akkasumas warroota sigdatiidha kara biyya ormaatitti baqatee maatii isaa guutuu dhabeef jajjabinaa fi fayyaa guutuu haa kennu. Egaa viidiyoon ani har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe asuma irratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura. Yaada fi qeeqa yoo qabaattan koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa.